Waliin sanagaa jira kan viiyoo afaan oromoo caqasuu jirtanii dhiyaadha. Viiyoo afaan oromoo viiyoo 24 naayil sa'aatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan hojjannu keessaa tokko irra dedeemineetiin isinitti himne. Tunini waan guyyaa qoommii lamaan guyyaa sanbata lamaan isanii qopheessine. Muddee 5 fi 6 walirra fufuun isinitti himne. Ansoraa Halakeeti. Oduu dhiyootan hojjannu keessaa tokko jaalanneen nutti himne. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviilonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Aksuum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan ba'uu ibsan. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa ka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa Koomishinni Poolisii Federaalaa beeksisee jira. Dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irra hin turre jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Mooraawwan baqattootaa 4 kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 96,000 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessaa sadaasa 4 ituun jalqabamin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadha jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadha jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiinsaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaan wal quunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu. Doolaara miliyoona 1 miliyoona 47 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira. Viiyoo afaan oromoo naayil sa'aatirra caqasuu jirtan. Tokkummaan mootummootaa jedhetti akka uummata naannoo Tigraay keessa jiru gargaaruu danda'an irratti mootummaa Itoophiyaatiin yaayyoo walii galan. Waliigaltee tan ammoo gama mootummaa Itoophiyaatii ammatti hin dhageenye. Akka gabaas kanaatti lol naannoo Tigraayitiin nama kuma hedduutu lubbuu dhabe kuma hurni hedduutti baqatee Suudaan gale. Warri ammaan tan gargaarsa argachuuf irratti walii galan jedhani warra lafa waraani mootummaa Itoophiyaa to'atu keessa jiraatu. Akka kanaan qorsaa fi waan akka achitti itti geessaniif Tigraay namni miliyoon 6 caalaa kee jiraate dhantaan keessa lol kanaani nam kuma 600 caalutti gargaarsa eegata. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti tokkummaan mootummoota eegee hojjettoota gargaarsiisaatiin naannoo suni ba'a jedhanii asitti akka namni gargaarsa argatu gaafachaa ture. Tokkummaan mootummoota akka namni naannoo sun keessa jiru cuftinu gargaarsa argatu hojjechuu jira jedha. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa jedhetti miilootii TPLF lafa bulchaa bahan raayyaaf walqaa'eet keessa gaaf mo'amanii baqatan sun nama kuma hurni hedduu ta'u fudhatanii yaa'uun hin oolan eessa akka geessanillee hin beekne qorachuu jiran jedhu. Warra maayikaadiraatti nam fixeetiin kaampii baqaa Suudaanitti yaa jedhanillee seeraan gaafachuu fi qopheeffachuu jirraa jedha bulchiinsi naannoo Amaaraa. Koomishinii mirgi namaa Itoophiyaalleen oduu nama nagaa hurni hedduu guuranii yaa'aniin jedhan kan yaayyuu dhageenye qorachuu jirraa jedhee jedha. Lakkoofsi nama maayikaadiraaf fixaniillee sun caaluu danda'a jedhee jedha. Asteer Misgaanaa odeeffatte. Viiyoo afaan oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qorsa koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qorsa kan karaa argatu hojjettoota fayyaa fa'a warra mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing hoomii keessa jiraatu. Warra humna laafaatti argatu qara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing hoomii keessa hojjetu miliyoona 24 qabdi. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabala deemuu jira. Sadaasa qofa dhib kana nam miliyoona 4tiif 300 caal irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhumganna kana irratti nama miliyoona 20 qorsa koronaa kan argachuu danda'a yookaan ammoo ittiin wallaanamuu danda'a.
Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Pfizer fi dhaabbileen qorsa akka Moderna faati qorsi qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan torbaan lama keessatti qorsi koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Pfizer hojjate kennuu jalqabdi. Biriitiin illee qorsi dhaabbii farmaasii Ameerikaa Pfizer hojjate namisii kan muddamsuu keessa jiruuf kennuuf yaayyuu murteessiti. Awurooppaa gama dhiyaa keessa biyyiitti qara qorsaan fudhachuuf kutatti isi. Koronaan addunyaa keessa nam miliyoon 64 caalaa irratti argan. Nam miliyoon 1,400 caalaa immoo galaafate. Dhaabii to'annoo qorsaatiif wallaansi Biriitiin illee akka qorsi kun ammatti nama lubbuu jiru qaraa kennamee jedhe. Dhaabii farmaasii Ameerikaa qorsi koronaa kana dhaab teknooloojii Jarmanii BioNTech jedhan waliin hojjete. Biriitiin qorsi koronaa kana torbaan dhufu keessa warra dhibiitti jabaate warra dhibi kan guddoo ittifachuu hin dandeenye kenniti. Koronaaf dhaabii Pfizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'a yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan. Qorsi koronaa kana miliyoon 40 qooduuf kurfoo jirtu biyyatti tunan. Waldaan Awurooppaalleen biyyi waldaa isaa jala jiranii qorsi kan kennuufi itti herreguu jira. Dhaabii farmaasii Ameerikaa Modernaalleen qorsii koronaa kan inni hojjechuu jiru harka 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddee jalqabanii qooduu jalqaban. Addunyaan qorsi vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n biyyootii jireenyi itti qaqallatalleen qorsi kan argachuu malan jedhullee biyyooti sun akka Afrikaa faani shakkuutti jiran. Maan jennaani qorsi kana fuula isaa maltetti jira laf qabbana keessa kaane. Fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana ijaaruu yookaan waan itti kuusan ijaaruu yookaan ammoo waan akka firiijii itti kuusan qabaachuu malan. Tan ammoo namni cuftuu waan hin qabneefi ijaarrachuuf biyyatti cuftii humna hin qabdu. Tanaaf nam yaaddessaa jedha. Itoophiyaatti barattoota bara kana eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministeerii barnoota olaanaatiif saayinsii jedhetti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa jechuun hin dhibdee jedhe ministeerri kunneen Muktaar Jamaalitti erge. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol'aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa 9/21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata 9/25 bara 2013tti barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota ol'aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanaatti daayirektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol'aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiin hin murteeffamne jedhan. Torban kana keessatti jechuudha irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaataatti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawwandii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayiz ta'an waggaa 3ffaa jedhamanii. Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha. Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala waa'ee koovidii jira. Isa kanaa fi waamicha amma godhanii warra eebbifamanii wajjin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira ciminni maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniitii sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha. Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman? Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kan har'a danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanitti immoo haala piroogreesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waamaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha. Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'aa akkam ta'a carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama? Amma gaarii wal fakkaata jechuun hin dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infraastiraakchariin isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii riihabiliteet ta'anii qophaa'anitti veerisuun jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeera irratti hin mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan
yoom waamuu tura jiraata kanatti waamuu tura jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni. Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan. Amma ammaatti nama tokko irra miidhaan hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiin isaanii kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaaf dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf kilaas ergi achi ga'anis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa achumatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan dhufan riippoortii godhan jiru asitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti psychological intervention ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qe'ee isaaniitti deebisneen irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'e hin jiru wanti nu ga'e hin jiru. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol'aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkololeessa 23 hanga onkololeessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiin akka galmaahan kan beekseetiniin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiniin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiniin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Biyya afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saatirraa caqasuu jirtan waan dhiyootaan hojjannu keessaa tokko irra deebineetiin isanitti. Tigraay keessatti geggeeffamu lammiiwwan Itoophiyaa kuma kurnaan lakkaa'aman akka gara biyya hollaa Sudaanitti dheessan taasisee jira. Gurmuuleen gargaarsaa baqattoota kana gargaaruuf carraaqqii jabaa gochaa jiran. Kan waraana sana jalaa dheesse Dooktarri lammii Tigraay tokko Alqaadiriif Sudaan ka jiru mooraa baqataa keessatti kilinikii dhaabee jira. Gabaasaan Abaamoo Heddiin bakka sanarraa ergeef sora. Ogeessi addaa dhibinaaf keessa Darleeloo Goosh Sudaanitti baqachuun duratti nama Itoophiyaa naannoo Humaraa keessa guddoo beekan. Isaaf miilootii isaa namni Itoophiyaa hedduun mana kamii diqqayyaa tokko hambii hashabaa gam Suudaan dhiyaa dirqadaraaf keessa banatanitti nama awwaalaanuu jira. When we arrived here, we realized the need to make a clinic to help out. As geenne jennaani mana kamii tokko lam jiraachuu malee jenneetiin irra walii galle. Biroo alqadaraaf irrallee qorsa tokko yaayyuu arganne suniin hojjechuu jirrallee. Qorsammaaf akka malee nami qabaachuu malee jirammoo sun hin qabnu. Dhibi nami rakkachuun jiru dhiba akka sukkaara fa'a, TB, dhibonnee, HIV fa'aatti ammatti qorsi namaa waan wallaannu armaan qabnu. Laaboraatoorii dhib kanaan laallatanillee hin qabnu jedha. Hambii baqa hashab keessa qaraayyuu baqata kudhanii jaha dhiyaatu keessa jiraata. Hagi guddaan hawwaniif ijoollee harka 70 oli. Warri baqatee dhufuun akka jecha bulchiinsaatti qorsi silaa qabaachuu malee lafuma jissee bira yaa'e. Biraane ገብረጻዲቅ ogeessi nyaata naf namaati. ማለት ካብ ትግራይ ማለት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ማይካድራ Tigraay gam dhiyaa homiraa magdaraa fi barakat keessa akka namii baqachuu jira. Nam dhukkuba HIV qabu hedduu jira. Ka TB qabulleen dhukkuba sukkaarii qabuu fi dhibi dhiigaatiin rakkachuu jirilleen hedduu. Qorsi qabanillee lafuma dhabbanitti bira baqatanidha. Dhaabbilee addunyaa hedduuf dhaabbilee Suudaanitti jara kan qarqaaruu jira. Dhibumaa wallaanuu jiranillee qorsallee alatti gaafachuufi jiran. Nasir Hasham Suudaanitti itti guddaa horee baatii deemtuuti. خلال تداخلنا معهم لاحظنا في الصحة إنه baqata irratti dhibeedduu arguu jirra. Waan arginu kan ammoo addunyaatti himuu jirra. Dhaabbilee qarqaarsaallee akkuma kan itti himuu jirra. Dhibi kun dhibi guddaa jennee biyyatti himuu jirra. Daarektarii Hambii Hashabaa Mustafaa Ansaar ammoo qarqaarsa addunyaa itti gaafachuu jira. حجم الدخول الكثيف في منطقة الهشابة بلغ Hambii Hashabaa tanatti rakkoon dabalaa deemuu jirti. Namkun 15,557 rakkina kana kan ka'e jira. Sunu ka Suudaan jireenyi jajjabaa keessa jiru. Suudaanitti baqatee achi jira. Addunyaan qubnu qabaadhaa jechuu jirraa jedha. Gam kaneen ammoo akka bulchootii Suudaan jedhanitti gam Itoophiyaatiin daariyaa tokko waan cufaniifi rakkoon Tigraay keessa illee waan ammaatteefi dhiyoo tana keessa akka karaa kaan namii miilii haaressi Suudaanitti baqee yaa'uutti hin jiru. Biyya afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa himaalee aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaadu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaaf hin jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'a jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayisaa tumaa yookaan seerri mootiif abbaa gadaa Caalii Shoonoo tuman
yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase. Mootii Abbaaboor yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842 hanga bara 1874tti barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850tti ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayisaa seenaan mootii Abbaaboor Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himameen dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti himaa jedhu. Caalii Shoonoo mootiidhati bulchaa sirna gadaatii mootii sirna gadaa turanii iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaaboori duraan salgee yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraan. Kanatti aananii immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee yaayyoo 8 cooraa 7 buunnoo yaannoon 5 hurrumuu 4 3 dooranii 2 suphee 1 buree walitti qabaniitu 9 qalanii 9 bulanii bakkee sirna gadaa abbaa alangaatti sirna gadaa buttaa tokkoffaa kana sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha Abbaanboor. Iluudhuma kan hundeessanii Abbaaboor Caalii yommuu ta'anii 1840tti kan isaan hundeessan baaroo qallaadhaa kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo dhidheessaa fi gaara doolee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma Tulluu Timbaatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii tumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaaf bulchiinsi Abbaaboor kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874tti sirna gadaa waggaa 32 Abbaaboor kan isaan bulchanii jechuudha. Abbaaboor Caalii Shoonoo tumaawwan yookaan seerota garaa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa. Tumaa 36 tumaniiru dabata gaafa jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu Abbaaboor wanta guddaa ta'anii nama darbanidha. Nama 52 Wallaggarraa waamanii nama 52 Jimmaa Ajifaarirraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti 9 bulu yommuu tumaa tumanii 9 bulanii 9 muranii 9 qalanii iddoo sanatti tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sanaa Abbaanboor tumanii dhaloota isaaniitiif wantoota gurguddaa cimaa amma ibsu kana kaa'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu lammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yommuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yommuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa, hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa, hangafa keessaniin obbo jedhaa, utusuu keessanis moggaasaa yoo isitti bu'an malee ittiin bu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa isa tokkodha. Inni itti aanee jiru bosona amma yuuniskootti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa Abbaanboor yommuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitiin dabarsanidha. Iluu jedhaniitu bosona kanaa akka ija keessan mirgaatti ilaalladhaa. Namni tokko mana ijaarradha jedhee yoo muka mure muka 5 dhaabee muka tokko hamuru. Atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akkam mure kan jedhanis inni itti aanee jiru toora ba'uu isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu foora bahin yookiin dhiirummaan isaa gootummaan isaa tun beekamanii intala namaatti ergatu foora ba'uu jechuun ji'a 6 eeboo 5 gaachana 2 qabatanii manarraa ba'anii leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu warra achi adeebi'an sun warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eegsisuudhaaf dargaggeessi calluma jedhee bukoonsaa ta'atuun ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eega diinni namatti dhufee booddee hin leenjifne Abbaanboor inni taanee jiru oomoo isaanii yeroo fuudhu haati manaa gooftaa jettee inni abbaa manaa diifti jedhee hiikuu isa jedhu hundaan geessisan atuu waliin hiikin haati manaatiif abbaan manaa umurii dheeraa akka wajjiniin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusaa namaadha manaasaa hiikee balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusaa tumaa isaanii keessa kaa'aniiru. Siidaan Abbaaboor Caalii Shoonoo torban darbe keessa godina Iluu Abbaaboor magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan sabaa himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafiqaaduu Nageessoo. Egaa siidaan Abbaaboor Caalii Shoonoo qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaas
Maatiin waggaa 10-15 dura namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen, jaarsoliin, abbootiin gadaa, dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalala seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina Iluu Abbaa Booris waan ta'eef siidaan kun waggaa 2 gidduutti kan inni karoorfamee raawwatame qarshii miliyoona 3.2 hirmaannaa hawaasaa fi bajataa mootummaa aanaarraa baasii godhameetiyyuu siidaan kun handhuura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amoo sababa of danda'e mataa isaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handhuura godina Iluu Abbaa Booraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo ganda Bachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun eeguu ijaaramu seenaa isaan keessumaayyuu naannoo keenya keessatti isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lola adda addaa ture. Lola kana ofirraa fincilanii injilbeenfadhu jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii kabachiifatanii nama jiraatan waan ta'eef dhaloonni haaraarraa barachuu danda'a. Abbaa Gadaa Abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa siidaan mootii Abbaa Boor Caalishoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume akkasitti ibsanii jiru. Yaadannoo keessatti waggaa 160 ol seenaa irraanfatamee argamuusaa waan guddaa uumee jira. Uummata keessattis saba keessattis waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kanaan dura turuusaa abbaan boor maal akka ta'anii goota akkamii akka ta'anii waan ibsu waan ta'eedhaaf miira guddaadha kan inni ibsee jiru. Waanuma kanaan dura dhokatee taa'e ba'uusaa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummanni isaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburg. Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa fi manaajara hoteela Ilillii ka ta'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaas dhimmichi akka isa yaaddeesse ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamne ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktaar Jamaal gabaasa nu erge qaba. Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaali Ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa Aadde Abaaboo Tasfaayee. Aadde Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan. Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 halkan keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira dhaqanii katta'anii naannoo sa'aatii 5 ta'anii bakka 6ffaa jedhamutti keessanii hidhanii jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatti si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu arginees hin beeku. Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu? Amma ji'a geenye. Namni gaafattan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti himuudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira? Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran kanaaf namni nutti hime tokkoyyuu hin jiru. Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan? Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaanitti kan isaan nutti himanii mana keenyatti ol seenanii sakatta'uu eegalanii namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama hojiidha. Nama sa'aatii 24 hojii hojjetee buluudha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima 2 qabna kan waggaa 2 ji'a 2 fi daa'ima ji'a 6tu mana keessa jira. Maal dhaamuu barbaaddu? Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiittis seeraan yoo yakka hojjete qabaate mana murtiittis seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofne. Yoommoo yakka hojjete wanta tokko umarratti hin arginne ragaa hin arganne immoo akka gannuu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qaba. Hojjetaadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qaba. Maatii kana immoo isumatu bushaa isaatiin bulaa jirra miti. Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa
Hidhamuu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabuu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu. Akkuma dhageenyeen egaa nuti maatiirraa qulqulleeffachuu yaallee karaa maatii akka dhageenyetti namoonni siviiliin dura gara mooraatti seenanii uffata siviilii uffatanii gaafatanii eessa jira jennaan mana jira jettee haati warraa isaanii itti agarsiiftee achi booda kanneen hidhatan illee miseensonni poolisii magaalaa Finfinnee ol seenanii to'annoo jala oolchanii achi booda sakattaa gaggeessanii sana booda naannoo sa'aatii 4 jala manaa fuudhanii akka bahanidha. Halkan jechuudha. Eeyyan halkan keessa waan kana hunda yeroo godhanitti ajaja mana murtiillee hin qabanii qabuufis akkasumas sakattaa manaa gaggeessuufis jechuudha. Achi booda maatiin hordofuu hin dandeenye maatii of duraa deebisanii. Amma gama dhaaba keessaniin wanni gootan yookaan ammoo sochii taasiftaniin deebiin argattan maali? Sochiin nuti taasifne akkuma waan kana dhageenye egaa qaama dhimmi ilaalu garaagaraa qunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee Soostanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni akka jedhamu as hin jiru odeeffannee jiru dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha. Achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiiloo jedhamu jira odeeffannoo jedhu dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiisu hin turre. Achi booda egaa oofishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra. Dhaabbata Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiif waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatiif jechuudha. Federaal Otoomii Jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan quunnamtii qaban garaagaraaf beeksisnee jirra. Qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha. Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkololeessa 26 halkan keessaa sa'a 3 booda mana isaaniitii erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2tti aanee onkololeessa 28 mana murtiititti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamameefii booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu. Koomishiniin poolisii Oromiyaa maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiin gaafii dhiyaateefiif deebii kan kennan ittaanaan koomishinaraa qorannaa yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan. Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka shorortamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumuraarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaafachuu jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddeessu illee natti hin fakkaatu. Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin. Nyaata uffata fiddee dhuftee anayyuu na dubbistee anallee namoota godhee fi namoonni deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 moo 4 dura. Guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha. Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru? Koomishinitti. Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin eeyyamamaaf jechuudha? Waan akka rakkoon hin jiru guyyaa har'a booda. Ilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru na fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kana silaa iddoon isaanirra gahuu qabu hin beekama jechuudha. Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiin turan yoo ta'u bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andihiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin
digirii dooktareetii isaanii argataniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.